time will not permit me to speak about everything. In pork, I say that it's the most shameless animal. Waa'ee booyyee irratti booyyeen bineensa qaanfii takka illee hin qabne bineensa dhukkuba 70 ol qabatee deemu bineensa hiriyyaan isaa wal qunnamtii wal hormaataa akka raawwatu afeeru kanaafuu foon booyyee yoo ka soorattu akkuma booyyee taata jee dubbadhe bineensi hiriyyaa isaa afeeruun wal qunnamtii wal hormaataa akka raawwatu godhu booyyee qofa. And he says that I don't know the Western countries they're having pig and I don't see any epidemic or disease. Namichi sunis wayita deebisaanaaf kennu awwaan kanan beeku warri lixaa foon booyyee nyaachuu isaanii hin beeku booyyeen dhukkuba 70 ol qabaachuu isaan beeku jee laali arraan tana namni hundi dubartii mana bunaa hojjettutti waan dhaqeef qofa eedsi hin qabamu jechuu miti jaan doktoroonni dubartii mana bunaa hojjettu hundi HIV qabdi jechuu miti carraan dubartii mana bunaa irraa HIV hin qabamu xiqqaadha jaan doktoroonni haaluma wal fakkaatuun namni foon booyyee nyaatu hundi dhukkuba foon booyyeetiin dhufuun qabamu jechuu miti haa ta'u malee arraan tana lammiileen Ameerikaa 50 ol ta'an hypertension miidhamu jiran maddii isaanii tokko foon booyyee nyaachuu isaaniiti namni sun waa'ee farshootis dubbatee jira Dr. Zakir Naik sababa alkooliitiin dhukkuboota hedduutu jira jee quraanni khamrii naman dhorku machaa'u nama dhorka malee jee quraana hiikuufis yaalee jira anumrii kiyya 94 jiruu kiyya keessatti guyyaa hunda farshoo dhuguttiin jira guyyaa takkallee hin machoofne hin dhukkubsanne nama tokkollee miidheen beeku jee namichi waggaa 94 kun an guyyaa tokkollee hin machoofne jee tarii umriin isaa 94 waan ta'eef waa irraanfachuun oolu nama takkallee miine jee inni garuu ana miidheera kanaafuu wanti nuti hubachuu dandeenyu wayita waan tokko islaamummaa qeequun barreessitu waa'ee namoota beekamoo wayita barreessitu namoota dubbisan hedduu argatta namoota sedaawwatan hedduu argatta kanaafuu arraan tana namoonni shororkeessitoota ja'amaa maqaan itti maxxanfamu kunniin tarii warra bilisummaa isaaniitti falmachaa jiran ta'u mootummaan Ingiliz baagaasiin shororkeessaadha jedhu isaa osoo sitti himee maaltu si dhagama baagaasiin shororkeessaadha moo shororkeessaa miti baagaasiin shororkeessaadha moo shororkeessaa miti dalagaan isaa dalagaa shororkeessaati garuu akka ati hedduutti inni shororkeessaadha lakki akka kiyyatti shororkeessaadha miti kanaafuu waan mootummaan Ingiliz baagaasiin shororkeessaadha jeef anillee isaan waliin ja'uun qabu kanaafuu wanti nuti beekuu qabnu waan miidiyaan itti fayyadamu sababa kanaaf haasoyni kun mata duree kanarratti hundaa'e nutis haala saniin nagaya facaasuu dandeenya jeeyaata deebisaasiif kan najeetiin abdadha galatoomi. Yes, brother. Pranam Guru. My name is Advait Vilas Kakade. I am from Nayar Hospital. I am a medical student. My question is, we are actually very fortunate to get this human form of life. This is very, very rare. An Advait Vilas Kakade jedhama. Hospital Nayaratti barata fayyaati. Gaafin kiyya nu jireen namummaa qabaachuu keenya kanaaf carra guddaa qabna. Kun carra addaati. Waan waggoota miliyoona keessatti argamudha. Jireen namummaa kan haal kamiin itti fayyadamuu qabna yookaan ammoo kaayoon ijoon jireen keenya keessatti guutuu qabna maal? The brother said that he is a medical student from Nayar Hospital. I have to mention that even I passed from Nayar Hospital, same hospital. Obboleessi barataa fayyaa hospitaala Naari waan kana amma dura dubbadheetiin jira anis barataa hospitaala Naariin ture kolleejuma san keessa qabxii gaarii argadheetiin dabre bara 1991tti qormaata dabre waggaa 16 dura jechuudha obboleessi wanti gaafate nuti jireenya namummaa tana argannee jirra namummaa arganne tana akkamitti fayyadamna jaa rabbi quraana keessatti suuratul zaariyaat suuraa 51ffaa aaya 56 irratti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun shayxaanota fi ilma namaa na haa gabbaraniif malee waan biraatiif hin uumne jee isa gabbaruu jechaan isaaf ajajamuudha kanaafuu jiruu tanatti wanti gaariin nuti dalaguu dandeenyu ajaja rabbii dalagaarra oolchuudha akkasumas dachii kanarratti nageenya akka jiraatu godhuudha uumaa waan kana hunda uumeetu gaafii saniif deebisaa kenna suuraa mulk suuraa 67ffaa آية مرتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خمي خيسانتو دلغان إسا غاري أكته قرماتوف إسا تجرو في دعومه أبلا إسا جيرين يسر جراچا جروخون جيرين يتانو في قرماتا متجر يو أجي جرب الراكن نمهر دفنه جيرين يخنياس أكا إني جوتيو جرانه فإننا خن يرب بيفكنون نغيني دچي خيسا أكا فجأو يوتاسسنه جيرين يدچي تنراتي نسته خن آخرات نملكوين ajaja quraanni kennu dalagaa roolcha yoo veedaa dubbiste veedaan waa'ee rabbi tokkicha haasawa sanama gabbaruun ni dhorka veedaan ergamaa dhufuutu jira jee dubbata inni waan gaarii isinitti agarsiisa kalki awtaarrii ergamaan xumuraa sun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraanni kun waxyii xumuraa fi golabbii rabbii ol'aaneen kan ergamaa xumuraa fi golabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufame dhaamsa kana dubbisi dhaamsa kana fudhadhu hoggus addunyaa tanattis nagaya jiraachisne akhirattis nagaya taana deebisa si kenne je Abdul Obbalisa. Yes, brother. Thank you, sir. Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor and अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में इसका क्या सोल्यूशन है?
Thank you, sir. Brother asked two questions. One thing, that why do you stress so much that he is the last prophet? obboleessi gaaffii lama gaafate inni tokko ergamaa xumuraati jechee jawurratti maaf jabeessita rabbi kan biraa erguu yoo barbaade erguu hin danda'u jedha gaaffii lammataa ammoo yoo an rabbiin arguu fedhe furmaanni kiyya maali jedha kan lammataa boodatti deebi'a inni dura maaliif ergamaa xumuraati kan jiru jabeessita kan jiruuf ana qofaa miti kan jabeesse veedaanis jabeessee jira puraanaanis jabeessee jira macaafni jabeessee jira quraanaa fi kitaabban birootis jabeessanii jiran rabbi quraana keessatti suuraa azaab suuraa 33 آية 40 رتكنجا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد إسن الرا أبار إيرتوكوتي سنتان قالوا إني إرجم ربي في أمور نبيوتا تهير ربي نس وانون دبيك هذا ربي نولاني إرجو برباد إرجو ندنده قالوا ربي نولاني صبن دبتو سورة أحزاب سورة 33 آية 40 رتي خون إرجمات أموراتي جامع بسميجر خنافو ربين أولاني نبيخ إرجما برا إرجو صبر بادي دبيت أنا قرآن خيسة تيني بسطول وان ربين خون إرجمات أموراتي جي دبتيف التأمنير ربين أولاني وان فدورة توفدي من نبيخ أنا فاتن بينه ربين أولاني وان فدورة وان بيخوف خون إرجمات أموراتي جي وان توتا برباش سنرة تنداي وان برباش ساته نوخن نجر نموني قرين ربي مالف نبي محمد ينقويا جل قبا إرجو ربيجاني قافتو ilmi ye doktora tawee barbaade maaliif mana barumsa meedikaalaa qajeela nan galchine jee gaafachuu hin qabu dura mana barumsaa dhaquu qabda kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa seenuu qabda qormaata kee dabruu qabda sanbooda meedikaala seenta ja'an sirrimi kanaafuu guddina ilma namaa dhawaataan jijjiiramaa jiru irratti hundaa'uun rabbiin nabiyyoota ergee jira maqaadhaan kitaabban 4 ibsamaniiru garuu kitaabni hedduun buufameera tawraa zabuurii fi injiil maqaan ibsamaniiru rabbiin olaanee waggaa 1,400 dura ilmi namaa sadarkaa quraana hubatuu danda'u raga'uu isaa waan beekuuf ergamaa xumuraa fi golabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasumas kitaaba xumuraa fi golabbii quraana erge rabbiin olaanee yoo barbaade erguu ni danda'a haa ta'u malee hin ergu je'ee dubbatee waan jiruuf hin ergu amantiin kun guutamee jira kitaabban duraan turan guutuu tahanii hin ergamne rabbiin olaanee quraana keessatti suuraa maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 3 irratti akkana jedhe guyyaa har'aa amantii keessan isinii guutee jira ni'imaawwan khiyyaas isin irratti guuteera jedhe eega amantiin islaamaa guutamee wanti itti daamu hin jiru wanti islaamummaa irraa irrifamus hin jiru amantiin kun guutuudha waan kana ta'eef namni arraan tana an ergamaa rabbiiti rabbirraa wahyiin natti godhamaa jira juu mana yaala sammuu dhaqu qaba janna arraan tana namoota dhibbaan lakkaa'aman kan gooftaa of hin jaantu jira kanneen nabiyyii of hin jaantu jira warri kun ogeessa sammuu bira dhaquu qabu sababni isaa kana booda wahyiin buufamu hin jiru nabiyyiin ergamus hin jiru gara gaafii kee kan lammataa itti dhufu rabbi arguu yoo feete maal godhuu qabda addunyaa tanarratti rabbi arguu hin dandeessu akkuma quraana keessatti ibsametti muusaan rabbi sarraa jaalatu rabbi arguu fedhe rabbiilleen gara gaaraa laali qaama kiyya xiqqoo gaara saniif ifa godha jeen hoggasuma mudannoon guddaan tokko gaara san mudate waan gaara mudate saniinis nabi muusaan alayhi salaam ni gaggabe kanaafuu addunyaa tanarratti rabbi arguu hin dandeessu haa ta'u malee addunyaa itti aanu irratti arguu ni dandeessa sunis yoo jannata seente jannata keessatti waan hunda ni argatta soorata waan argachuu qabdu hunda ni argatta hadiisa keessatti akka ibsametti namoonni fuula rabbii ilaaluudhaaf bololu kanaafuu rabbi arguu yoo barbaadde wahyi rabbii kan xumuraa quraana kabajamaa dubbisuu qabda akkasumas ergamaa rabbii kan xumuraa fi golabbii hordofuu qabda yoo kitaaba kana hordofte insha Allah jannata ni seenta anis yoo hordofee jannata ni seena insha Allah nuti lachuu waan tokko yoo jiraanne jannata ni seenna inshallah rabbi olaanee ni argina And the last and final revelation, inshallah, you'll go to Jannah. If I follow, I will go to Jannah. And then inshallah, if we both have the same aim, both of us will go to Jannah. And inshallah, we will see Almighty God. Hope that answers the question. Thank you, sir.